Namootiin furfuriin rakkatan akkasuma immoo tuyyuu rifeensi isaanii hedduu wal qabatu. San qofa otoo hin ta'in saffisaan buqqee keenya qulqulleessee akka furfurii tokko malee rifeensa dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo amantiif kutaan osoo waliin qoqqoodin jirtu isiniin jedha. Kan asitti argitan mataa shunkurtii tokkooti. Shunkurtii tokko ni dhiyeeffanna. Hubadhaa sirriitti. Shunkurtiin rifeensa keenya dheeressuufis tahee buqqee rifeensa keenya qulqulleessuuf akkasuma immoo furfurii irraa bilisa godhee rifeensi keenya buqqeen isaa qulqullaa'ee akka hiddi jabaatu nu gargaara. Jabina yoo jedhu namoonni keenya rifeensa mammaramu se'uu ni malan. Haa ta'u itti deebina. Namoonni maatii kootiif haaraya taatan mallattoo sabskraayibii cuqaasuun akkasuma immoo warri haaraya hin tahiin mallattoo laayikii cuqaasaa warri haaraa taatanii sabskiraayib gootan mallattoo bilbilaa tuquudhaan oolta jettu rakaadhaa viidiyoo yeroo hunda akkasii dhufu erga shunkurtii quuncifnee geessinee jennee ni bulleeffanna yookiin ammoo ni daakkanna. Meeshaalee taheen maashinaanis tahee meeshaa harkaatiinis tahee shunkurtii keenya daayinee cuunfaa shunkurtii jalaa baasuuf qophoofna jechuudha. Asirratti kan isin ibsutu jira hanga shunkurtii daakkannee geessinu akkasuma immoo haasaha ifa isinii godhutu jira. Namoonni hedduun haasawiin kiyya ifa hin ta'uuf haasaha nuu kuumaa dheeressitadha kun nuun ifne jedhanii. Haa ta'u garuu an afaan Oromoo qulqulluu dubbataa jira. Waan tokko sotootti makin inshaallahu ta'ala rabbi na gargaaru isiniin jedha haga danda'in afaan keessa jiraadhu afaan ittiin hojjedhus ofirraa fageessaa yoo afaan takka keessa dubbadhe haqaa deebi'ee sirriitti of eeggannoo cimaa hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf bishaan shunkurtii ergaa jalaa baafannee yookiin dhimbiibannee geessinee jennee ammootu waan itti maynu yookiin ammoo waan goonutu jira. Kanaaf isin ammootu bishaan shunkurtii qopheeffadhaa mana keessan keessatti. Shunkurtiin rifeensa keenya ni jabeessiti yoo kan jedhu taate rifeensi keenya hedduu jabaataa yookiin ammootu isinii filamuu diduu odoo hin tahin rifeensi keessan diriiree hiddi isaa jabaatee akka hin caccabne akka hin buqqaanee fi akkasuma immoo rakkooleen silaa rifeensa namni ittiin rakkatu akka isin hin saaxille yookiin isin hin rakkifne jechuudha. Jabinni rifeensaa yoo jennu rifeensi namni keenya dafee kan itti fudhatu kan asitti argitan kun maa'al zuhur mu'a zuhur jechuun ni beeytanii abaaboo irraayi. Fakkeenyaaf amma kan asitti isin argaa jirtanii baabuunejaa akkasuma immoo zayitiin baabuunejaa ni jira. Zayitiin absuudaa ni taha sirriitti hubadhaa. Zayitiin absuudaallee hedduu ni taha isiniin jedha. Zayitiin absuudaa baay'ee bareeda akkasuma immoo fayyaafillee itti aansuun ammoo zayitii kookinaatiiti. Zayitiin kookinaatii qodaalee adda addaatiin hedduu isiniif fidee isiniif dhiyeessee jira. Akka fakkeenyatti ammoo dhiifaman of kolcha bilbila isinirraan bilbilamaa waan jiruu fi sagaleen bilbilaa iyyee naf kolchaa isiniin jedha saayilent irra kaa'uu dagadhe. Zayitii kookinaatii qodaalee hedduun isiniif qopheessee jira. Kan argattan hubadhaa asirratti namni keenya kasirritti hubachuu dadhabe zayitii kana fidee hunda bitaa isiniin hin jenne. Kanneen ka fidu kun marti isaa faayidaa qabaachuu isaa baranne ka arganne qofa fayyadamuu qabna jechuudha. Zayitii kanaa fi akkasuma immoo yoo isinii danda'ame zayitiin absuudaa baay'ee bareedaadha filatamaadha. Akkasuma zayitiin qophoollee hedduu bareedaadha garuu furfurii balleessuuf zayitii absuudaa yookiin muya zuhur ka amma isiniin jedhe kana axxaarraa argachuu ni dandeettanii bakka adda addaatillee mana qorsaa akkasuma yookiin ammoo mana faarmaasii waan akka saadaliyaa jennuunis argachuu ni dandeetta. Haa ta'u kana san dhiisaati amma bishaan shunkurtii cuunfaa dhiyeeffanne zayitii kookinaatiitti godhanne dandeettan zayitii absuudaatti godhanne dadhabdan ammootuyyuu absuudaa daayitanii yookiin zayitii kookinaatii san wajjin oowwistanii haala salphaan hojjedhee jira hedduu akkamitti akka zayitii baafannu absuudaa irraa. Inni sunis bar hin taa'u obboleeyyan kiyya yoo zayitii absuudaa fidaa isiniin jedhe zayitii absuudaa bitachuu yoo dadhabdan akkasuma ammootuyyuu asuma fuutanii zayitii kookinaatii yoo qabaattan maal gootanii zayitii kookinaatii fi absuudaa waliin danfiftanii isuma san shunkurtii edaatan jechuudha. Itti aana taraan itti aanu shunkurtii kukkutannee haala kanaan jechuudha. Rifeensa keenya warri rifeensi afoon irraa dhumee rifeensi kiyya baay'ee narraa deemaa jira gara duuba rifeensi kiyya hin haphata jettan rifeensi keessan hundi isaa baay'achuufis furdachuufis afoonis isinii deebuuf san qofa osoo hin tahin saffisan. Kana jennaan ani har'a rifeensi keessa shunkurtiin hin dheeresoo jedhe har'a dibadhaa boruun dheeranne jedha. Har'a dibadhaa ji'a har'aa hin dheeranne jedha. Yaa obboleeyyan kiyya ilmi namaa tokko yoo uumamee dhalatu irra deebi'ee yeroo hedduu hin hima. Viidiyoo kiyya jalatti wanna hunda yoo gadhiis yoo qoricha ilkaanii ta'e malee guyyaa 2-3 keessatti ka bu'aa isaa argatan hin jiru. Dhugaa rabbii isinitti hima. Akkasuma gara gogiinsallee guyyaa takka keessatti yookiin yeroo takka keessatti argitan. Akkasuma ammootu dhukkuboolee hedduu waan akka garaa nama muruu, garaa nama micciiruu, qorichuma dur maatiin keenya qoricha bichii jedhanii nu nyaachisan wantoota akkasii yeroo sanitti waan akka qorri mataa isin dhayi amma hurkuuf gootanii waan adda addaa dibattanii amma kana ofitti wayyeessuu ni dandeettan. Garuu waan akka rifeensaa
maadiyaati, hir'ina qaamaa, furdina dabaluuf obboleeyyan kiyya ji'oota isiniif fudhata. Guyyootaa fi ji'oota nuuf fudhata. Kana waan ta'eef shunkurtiin rifeensi keenya akka dheeratu, akka jabaatu isiniin jedhe mammaramoo doon ta'in diriiree jabina jechuu fi maramuu jechuun garaagarummaa qaba. Rifeensi keenya Afrikaan jabaat miti lallaafaa fi akkasuma mammaramaadha. Isinii galee akka hinduumii mammaramaa malee jabina hin qabu. Kanaaf rifeensi keenya akka jabaatu akkasuma akka diriiruu fi akka laafu akka saffisaan dheeratu yookiin ammoo akka rifeensa fardaa argitanii fakkeenyaaf rifeensolee fardaa mee fudhaa rifeensa uummata Eeshiyaa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya karaan biraa kan ittiin fayyadamnu ammootuyyuu yoo isinii danda'amee jedhe namoonni haala kanaan fayyadamuu hin dandeenye meeshaa yookiin ammoo isa kanallee duraan ji'a abbo ji'a 8-9 dura hojjadhee jira laastikii kana bitee isinii hojjadhee shunkurtii ni dhiyeeffattan shunkurtii haaluma sanii ni bulleeffattan ammas hubadhaa namoonni rifeensi sirriitti afoon isinirraa dhumu inni kuni isinii haa galu forforee jedhee haa fidu malee ani har'a qorichi an fide kun qoricha dawaa rifeensaati. Kana jechuun kiyya forforii qofa osoo hin tahin ni dheeressa, haphina ni fura, hidda ni jabeessa, sammuun buqqee rifeensa keenyaa ni qulqulleessa. Akka buqqeen keenya banamee qilleensa argate saffisaan rifeensi keenya dagaagee dheeratu nu gargaara. Kana qofa osoo hin tahin caccabiinsaa fi bubuqqa'iinsa haaluma salphaa taheen ni hir'isa. Namoonni rifeensi isaanii ija namni adda addaa laalee hiddii waan akkasiillee waan hedduu dawaa ajaa'ibaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya isin salphaan laaluu dandeettani. Kanaaf qullubbii daakkannee ammas shunkurtii daakkannee ni dhimbiibanna. Wanti isin dhimbiibattan itti meeshaalee adda addaa ta'uu danda'a. Hubadhaa asirratti ammallee dirqama ani dhimbiibbaa yookiin gingilchaan dhimbiibeef carqiin viidiyoo carqiin dhimbiibamu isinii fidee fi isin carqii bitachuuf hin cinqamina. Maali jennaaniin uummanni keenya miskiina waan argeetu isaanii dhugaadha waan miidiyaa kanaa irratti waan qabdanii fayyadama dhabdan harkaan gacuunfaa yaa obboleeyyan kiyya asuma keessa gorsa isinii haa ta'u ilmootu jechuudha inshaallah rabbina haa laaffisu. Waa'ee gorsaatii fi waa'ee malaa hedduu irratti guyyaa biraa kan hojjedhuu fi viidiyoolee irratti kan isinii hojjechuu yaalii godhaa jiru. Akkuma asitti argitan kanatti ni dhimbiibna ammas cuunfaa loomitii fi cuunfaa maaliitii ka jalaa baafanne cuunfaa shunkurtiiti. Booddee sanii zayitii zayituunaa haa ta'u, zayitii absuudatii fi kookinaati akka reefi isiniin jedhe haa ta'u, karaa kamiinuu haa ta'u, zayitii isin absuudaa itti godhaa ibidda irratti waliin isaa eegasiif zayitii qofa jalaa baafadhaa. Sirriitti hubadhaa isa san sirrii fayyadama. Haala kanaan ammoo meeshacha kana bitattanii namoonni harkillee shunkurtiin isinii hin dandeenye harka isin jibbisiisu fooliin shunkurtii jibbitan akkanatti laastikii kana nayitanii laastikii kana bitee jira. Bakka maraane jira biyya keenya illee obboleeyyan kiyya namni kana dadhabdan aayilaandii kurree isaa gubbaa marfeen qaawwa baasa aayilaandii bishaanitiin naqaa kurree isaa suuta qaawwa baasa kurree sammataa keessa seensisaa dibadha bar malli Oromoo bira ciisa. Kanaaf viidiyoo isinii dheeressi haala kanaan fayyadama sa'aatii 2-3 ofirra tursiisaa barbaadan galgala dibadha ganama ofirraa dhiqaa garuu sa'aatii 3 ofirra tursiiftan baay'ee bareeda shaampuu isin barbaachisuun warri tiktookii kiyyarraa gaafii adda addaa na gaafattan yuutuuba kiyya jalatti waan